Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uun sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam ooltanii akkam galgaleessanii akkam turtanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhan duma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaatiin boqonnaa tokkoffaa eegallee akka jirru ni beekama. Boqonnaa kanaan kutaa darbee kutaa torbeeffaa jalatti amaloota waaqayyoo jennee eegaluu keenya ni yaadattu. Amaloota waaqayyoo jennee yeroo barannu waaqayyoo kansaa qofa kan ta'e eenyuyyuu irraa fudhachuu kan hin dandeenye akkasumas eenyus immoo isaaf kennuu kan hin dandeenye inni namaaf yoo kennellee kansaa kan ittiin hir'anne kansaa qofa kanneen ta'an amaloonni kun immoo waaqayyoo ofii isaatiin mataa isaatiin fedha isaatiin kan inni nuuf ibsedha malee ofii keenyaa qorannee bira kan geenye akka hin taane ilaallee turre. Isaan keessaas immoo kan jalqabaa kan ture barannee turre waaqayyoo bakka hundumaa kan jiru ta'uusaa baranneerra. Kutaa har'aa immoo amala gooftaa keenyaa amala waaqayyoo kan jennu lammaffaarraa eegallee barumsa keenyaa itti fufuudhaan kan barannu kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenyaa nu barsiisuuf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan amala waaqayyoo jennee lammaffaa irratti kan ilaallu immoo maalidha? Waaqayyoo gargaarsa eenyuyyuu kan hin barbaanne ta'uu isaati. Waaqayyoo amalummaa isaatiin maalidha? Gargaarsa hin barbaadu. Inni wanta hundumaa kan danda'udha. Wanta raawwatu hundumaadhaaf wanta barbaadu hojjechuudhaaf aangoo guutuu kan qabu, humna guutuu kan qabu, dhala namaadhaaf akka isaa ta'u waa tokko irraati gargaarsa kan hin barbaanne waaqa guutuu ta'uu isaadha. Dhalli namaa garuu akkamidha? Faallaa kanaa kan ta'e gargaarsa waaqayyootiin alatti wanta tokko raawwachuu hin danda'u. Gooftaan keenya kana dubbateera. Nutti fakkaachuu danda'a guyyaa irraa yeroo wantoota adda addaa raawwannu mataa keenyaan kan raawwannu tokko fakkaachuu danda'a. Garuu miti. Gargaarsa waaqayyootiin alatti waan tokko raawwachuun akka hin danda'amne dhuguma kitaabni qulqulluun nutti hima. Gooftaan keenya maal jedheera? Anaan alatti waan tokko raawwachuu hin dandeessanii. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 yoo dubbisne ni arganna. Gooftaa keenyaan alatti dhalli namaa waaqa isaatiin alatti dhalli namaa waan tokko raawwachuu hin danda'u. Waaqayyo garuu maalidha? Ofii isaatii guutuu kan ta'e gargaarsa qaama tokko gargaarsa kan uumama isaa ta'u kan biraa kan isa barbaachisu waa tokko hin qabu jechuudha. Inni ofii isaatii wanta hundumaa raawwachuu kan danda'u waan ta'eedhaaf. Kitaaboleen qulqullaa'oo dhuguma gooftaan keenya uumaan keenya waaqayyo gargaarsa eenyuu akka inni hin barbaanne dhugaa ba'u. Raajii Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 13 irratti immoo dubbisnu maal jedha kitaabni qulqulluun? Hafuura waaqayyoo kan ajajee yookiis immoo gorsaa ta'e kan barsiise eenyudha? Hafuura waaqayyoo kan ajaje eenyudha? Akkasumas immoo gorsaa ta'e kan barsiise eenyudha? Yookiinis immoo eenyu wajjin mari'ate? Yookiinis eenyutu isa gorsachuudhaan dubbata? Waaqayyo wanta raawwate hundumaadhaaf kan uume hundumaadhaaf kan isa gorses hin jiru. Kan isaan akkas taas jedhee itti himes immoo hin jiru. Matuma isaatiin inni gargaarsa kan hin barbaanne ofuma isaa kan raawwate ta'uusaa kitaabni qulqulluun dhugaa ba'a. Hojii duubaa boqonnaa 17 lakkoofsa 25 yoo ilaallallee akkuma kanaasa kana dhugaa nuuf ba'a. Maal jedha? Inni lubbuu fi hafuura hunduma isaa hundaaf ni laata. Waan tokko akka tajaajilatti harka namaatti hin tajaajilamu. Akka waan tokko hir'uu kan qabutti harka namaatti hin tajaajilamu. Maaliif? Inni gargaarsa kan barbaadu wanta hin taaneedhaaf jechuudhaan dhuguma waaqayyoo gargaarsa eenyuyyuu kan hin barbaanne ta'uusaa kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha.
amalli kan sadeeffaa kan gooftaa keenyaa kan jennu immoo gooftaan keenya kan bara baraati. Bara baraan kan jiraatudha. Dursaa kan hin qabne addunyaa dursee jiraachaa kan ture. Bara baraa yoo jennu bara baraa kan gara fuuldaa qofa jechuu keenya miti. Dursee addunyaan osoo hin uumamin Waaqayyo bara barummaadhaan jiraachaa kan turedha. Kana booda gara fuuldaatti akkuma barannu yeroo ta'etti maal taasise yeroo uume. Gizee kan jennu kana jechuudha ni uume. Yeroo sana keessatti immoo uumamtoota kana hundumaa ni uume addunyaa kan argamsiise. Gooftaan keenya Waaqayyo addunyaa kana osoo hin uumin dura bara barummaadhaaf jiraachaa ture. Addunyaa amma jirtu kana keessattis immoo jiraachaa jira. Erga yeroo nama jirtu kun addunyaa nama mul'attu kun yeroo isheen dabartus immoo yeroon kun maal taati bara barummaadhaan yeroo isheen bakka buutu yeroo sanattis Waaqayyo bara baraan kan jiraatudha. Kanas immoo kitaaboleen qulqullaa'oon dhuguma Waaqayyo bara baraaf kan jiraatu ta'uusaa dhugaa baasu. Gaarreewwan osoo hin uumamin laftes addunyaan osoo hin hojjetamin hanga bara baraatti sidha jechuudhaan kitaabni qulqulluun dubbata Faarsaa 89 lakkoofsa 2 dubbistan. Gaarreewwan osoo hin uumamin jechuun maal jechuudha? Addunyaan osoo hin argamin laftis addunyaanis osoo hin hojjetamin. Isaan kun hundumtuu osoo hin uumamin dura jechuudha. Hanga bara baraatti sidha. Hanga bara baraatti suma turte jechuudhaan dubbata. Ittaan suudhaallee akkasuma kitaabni qulqulluun maal jedha? Maaloo ati garuu bara baraan ni jiraatta. Bara baraan maal taata ni jiraatta. Yaadannoon kees dhaloota hanga dhalootaatti jechuudhaan Faarsaa 101 lakkoofsa 12ffaatti barreeffamee ni arganna. Kanaafuu isaan kun maal nutti agarsiisu? Waaqayyo bara baraan kan ture ammas immoo gara fuulduraatti bara baraan kan jiraatu ta'uusaa kan agarsiisanidha. Mootummaan kee mootummaa bara baraati. Bittaan kees immoo dhaloota hanga dhalootaatti jechuudhaanis ni dubbata. Faarsaa 144 yoo ilaalle lakkoofsa 13ffaatti ni arganna. Mootummaan Waaqayyo bara baraanidha. Innis immoo akkuma kanaan bara baraan kan jiraatudha jechuudha. Gooftaan keenya haala kanaatiin bara barummaadhaan addunyaa osoo hin uumamin dura bara baraaf kan ture. Ammas immoo yeroo kan lakkoofnu kana keessas immoo kan jiraatu. Yeroo kana keessa gaafa jennu Waaqayyo yeroo kanaan lakkaa'amee jiraatachuu keenya miti. Yeroo amma uumamee jiru kunis asuma keessatti Waaqayyo jiraataadha. Yeroon amma gizeen amma jirtu kun yeroo isheen dabartus kana boodas illee Waaqayyo maalidha? Bara baraaf jiraataadha jechuudha. Kana fureeffaa immoo Waaqayyo kan hin jijjiiramnedha. Hin jijjiiramu. Jijjiiramuu jechuun wanti tokko haala duraan turerraatu yeroo jijjiiramu jechuudha. Yeroo gadhiisu yookiin immoo haala duraan turerraati gara haala biraatti yeroo jijjiiramu yeroo gara biraatti yeroo ce'u jijjiirameera jechuudha. Waaqayyo garuu osoo hin jijjiiramin amalummaa kana osoo isaaf hin ta'in Waaqayyo bara baraaf amalummaa jijjiiramummaa kan hin qabnedha. Yeroo hundumaa isuma kan ta'e jechuudha. Addunyaa osoo hin uumamin dura kan ture Waaqayyo isumadha. Bara Abrahaam wajjiraan dubbachaa kan ture Waaqayyo isumadha. Isumadha deebi'ees Musee wajjiraan dubbachaa kan ture. Darbees immoo foon uffachuudhaan dhufee kan mul'atedha isumadha. Qulqulloota adda addaa wajjiraan bara adda addaatti dubbachaa kan ture. Har'as immoo kan jiru. Har'as gara fuuldaattis kan jiraatu Waaquma keenyadha jechuudha. Hin jijjiiramu jechuudha. Tokkichumatu jira. Kanaafidha raajichi Milkiyaas maal jedhaa? Raajii isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 yeroo dubbisnu ani Waaqayyo hin jijjiiramu jechuudhaan gooftaan keenya kan dubbate barreesseera. Ani Waaqayyo hin jijjiiramu yeroo kamittu anumadha jechuudhaan dubbata. Gooftaan keenya illee maal jedhaa? Kitaabni kakwaaraallee maal jedhaa? Kitaaba ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Ibrootaa kan erga boqonnaa 13 yommuu dubbisnu Iyesuus Kiristoos kaleessaa fi har'a hanga bara baraatti se'uudha isumadha sanumadha jechuudhaan dubbata. Kaleessas jechuun addunyaan osoo hin turiin duras har'as addunyaan argamamtes gara fuuldaatti addunyaa dabartus isumadha hin jijjiiramu jechuudhaan dubbata. Kanaafuu kun amala Waaqayyoodha. Kitaaboleen bakka baay'eetti dhuguma Waaqayyo gooftaan keenya kan hin jijjiiramne ta'uusaa dhugaa nuuf baachuudha. Kanaafuu Waaqayyo kan hin jijjiiramnedha jennee amala isaa tokko ni barannaa jechuudha. Kan itti aanu immoo Waaqayyo kan hin argamne akkasumas immoo maalla hafuuradha. Hafuuradha Waaqayyo. Hafuurummaa Waaqayyo jechuun qaamummaadha. Qaama dhokataa, qaama mul'anne jechuudha. Gara fuulduraatti kan barannu barumsa Iccita Sillaaseetti yeroo deebinu itti deebina. Waaqayyo hafuuradhaan mul'atu. Garuu hafuurummaan qaamni sun immoo qaama moonii qaba. Qaamni sun immoo qaama mul'anneef qaama hafuurummaadha. Gooftaan keenya illee maal jedheera? Dhuguma Waaqayyo hafuura ta'uusaa yeroo dubbatu maal jedheera?
wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 24 yommuu dubbisnu waaqayyo hafuuradha kan sagadaniifis hafuuraaf dhugaadhaan sagaduutu isaan barbaachisaa jechuudhaan dubbata. Waaqayyo maalla hafuuradha. Kanaaf waaqayyo hafuuradha jechuudha. Waaqayyo kan hin argamnedha. Garuu kan hin mul'anne ta'es immoo qaama kan qabudha. Waaqayyo kanaan immoo kan arge eenyuyyuu hin jiru. Kan arge yoo jennu gooftaan keenya foon uffatee dhufee agarree miti jechuu keenya miti. Waaqummaatiin waaqayyoon kan arge eenyuyyuu hin jiru. Gooftaan keenya kan nutti mul'ate waaqummaa isaa hin taane foon uffateetu. Waaqummaa isaatiin immoo eenyuyyuu argee dhaabbachuu kan danda'u jiru akkuma dubbate jechuudha. Seera boqonnaa 33 lakkoofsa 21 ilaallu gooftaan keenya maal jedha Museetiin Museen waaqayyoon arguudhaaf yeroo barbaadu Museen waaqayyo wajjiraan akka hiriyaatti dubbachaa jiru kitaabni qulqulluu akka hiriyaatti fuulaa fuudhatte jechuudha. Waaqayyo wajjiraan Museen dubbachaa ture yeroo waan kanatti maal jedhe ture Museen si arguun barbaada jechuudhaan gaafateera. Kana booda waaqayyo maal jedhe namni na argeen fayyuuti fuula koo arguun siif hin danda'amu jechuudhaan dubbate. Kanaaf waaqayyoon waaqummaa isaatiin arguun hin danda'amu. Garuu gooftaan keenya maal ta'eera foon uffatee nutti mul'ateera. Sun garuu waaqummaa ta'e osoo hin taane foon uffachuutiin jenna. Iji keenya dhuguma waaqayyo naa turuutu wantoota waaqayyo isaan uume baay'ee isaan arguu hin danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf. Wantoonni baay'een ni jiru. Ija keenyaan arguu kan hin dandeenye jechuudha. Garuu eenyutu uume waaqayyo kan isaan uume. Vaayirasiin jira jennaa garuu vaayirasii kan arge hin jiru ammoonatti. Baakteeriyaa jennaa kan arge hin jiru. Isaan kun eetu uumamanii waaqayyootiin uumamanii. Annaa waaqayyoo kan isaan argamsiise kanaan arguu kan hin dandeenye akkamitti ija kanaan waaqayyo arguu kan dandeenyu kan jedhu kanarraati sirrumatti waaqayyo wantoota murtaa'oo kanneen ta'an arguu kan hin dandeenye akkamittidha wantoota murtaa'oo kan ta'an kana arguu kan dadhabne murtaawaa kan hin taane bakka jiru bakka hundumaa kan jiru waaqayyoon akkamitti arguu danda'ama. Waaqayyoon arguun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf waaqayyo kan hin argamneef hafuura kan ta'edha. Akka isaa jennu malee hin argamne mochuu miti. Bifa waaqaadhaan Abiraamitti fakkeenyaaf bifa namaan mul'ateera. Seera uumaa boqonnaa 18 Museettis immoo bifa laboo baddaatiin seera boqonnaa 8 kan dubbisnu Isaayyaasittis immoo akkamitti dubbateera. Taa'umsa ol kaara taa'ee fakkeenya mootiitiin itti mul'ateera. Raajii isaa boqonnaa 6 dubbisni ni arganna. Akkasumas Daani'eeltis immoo maal ta'e mul'ateera. Bifa nama dulloomaatiin mul'ateera. Raajii Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 18 ni argamanna. Haala kanaatiin mul'ateera waaqayyo. Boodas immoo Museedhaa fi dhuguma akka dubbate Museedhaan maal jedhee ture duuba koo ni argita amma garuu na arguu hin dandeessu garuu maal taata duuba koo ni argita jechuudhaan jalqaba kan kaasne seera boqonnaa 33 lakkoofsa 23 dubbateera. Maal koo agarta duuba koo ni argita. Duuba koo ni argita kan jedhee yeroon dhaladhee foon uffadhee foon keessan uffadhee yeroon dhufu yeroo sana na agartachuu isaati. Akkuma waadaa isaaf galee waaqayyo Museen awwaalamee waggoota 1400 wayii booda awwaala keessaa ka'uudhaan duuba waaqayyo kan jedhame ilma waaqayyo foon uffatee tulluu Dabra Taaboor gubbaarratti dhufee argeera jechuudha Museen. Waaqayyoon garuu waaqummaa isaadhaan arguu kan danda'u hin jiru. Kitaabni qulqulluun isa kanallee dhugaa nuuf ba'a. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18ffaa yommuu dubbisnu maal jedha yoomiyyuu taanaan waaqayyoon kan arge tokkollee hin jiru. Eenyu taanaan tokkoyyuu kan arge hin jiru. Garuu ilmi tokkichi bobaa abbaa isaa keessa jirutti waa'ee isaa hiikee nu beeksise jechuudhaan dubbata. Waa'ee waaqayyoo kan nutti hime waa'ee tokkummaadhaaf sadummaa kan nu barsiiseudha. Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Inni immoo foon uffachuudhaan malee waaqummaatiin kan nutti mul'ate miti. Waaqummaa ta'e immoo arguu kan danda'u hin jiru. Waaqummaan ibiddadha. Aduu kana iyyuu arguu hin dandeenyu miti. Aduu koo olannee koo aduu ilaaluu hin dandeenyu. Aduu kan argamsiisee fi ifa kanaa ol ammam kan caalu keessa kan jiraatu waaqayyoon arguun tasuma hin danda'amu. Hin danda'amu. Unkaan isaa turu ifa inni keessa jiraatu mataasaa kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kan inni keessa jiraatu ifa inni keessa jiraatu arguun hin danda'amu jechuudha. Garuu waaqayyo maarjummaa isaatiin foon uffachuu isaatiin akka bifa dhala namaadhaaf akka galutti Abrahaamitti nama fokkaachuudhaan Museetti immoo bifa laboobaatiin Isaayaasiif akka galuttis immoo bifa jaarsaatiin Daani'eeliif Isqeeliif akkasitti qulqulloota adda addaadhaaf
mul'ateera of ibseera jechuudha. Waaqayyo garuu garaa gooftaa keenya karaa Iyesuus Kiristoos dhuguma tokkummaadhaaf sadummaa sirriitti ifa baasee nutti agarsiisa jechuudha. Gooftaan keenya maal jedha? Anaan kan arge abbaa argachuudhaan waaqummaadhaan abbaadhaaf ilmi tokko ta'uu isaanii wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irratti dubbatee ni agarra jechuudha. Dhuguma abbaan ilma isaatiin ni beekama, jiraachuun abbaas immoo karaa ilma isaa akkuma kana beekameera jechuudha. Kun isa kana kan nutti agarsiisudha. Kan itti aanu amaloota Waaqayyo keessaa kan jaheeffaa jennee kan ilaallu hundumaa kan beekudha Waaqayyo. Wanta hundumaa beeka. Waaqayyo hundumaa kan beekudha. Hundumaa kan beeku jechuun baay'ee kan nama dhibudha. Wanta hundumaa beeka. Kan darbes ni beeka. Kan ammaa jirus ni beeka. Kan gara fuuldaas maal godha ni beeka. Beekumsi kun immoo Waaqayyo nama biraarraa qaama biraarraa kan fudhatu osoo hin taane mataa isaatii amalummaa isaa kan ta'edha. Waan tokko osoo hin raawwatin dursee wanta hundumaa kan beekudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos eenyufaa kan isaan amanne eenyufaa akka isaan ta'an dursee ni beeka ture. Dabarsees kan laatus immoo Yihuudaa akka ture dursee beekaa ture gooftaan keenya. Kitaabni qulqulluun ni dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20-25 64 wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 dubbisne isaan kana Waaqayyo dursee waa'ee dhufaatsaa kan lammeeffaallee akkasumas dhufaatsaa dura kanneen raawwataman gara fuuldaatti guutummaa isaa dubbateera. Kun Waaqayyo dursee kan beeku. Beekumsi kun immoo kan mataa isaa kan ta'e akka ta'e nutti agarsiisa. Namni kan laphee isaa keessa deddeebisee yaadu hundallee hundumaa kan beekudha. Kan nama dhibudha. Dubbateera dursee jechuudha karaa raajicha Ermiyaas. Raajii Ermiyaas boqonnaa 17 dubbisne ani Waaqayyo nama hundumaafuu akka karaasaa akka hojii isaatti firii isaa laachuudhaaf jecha laphee namaa nan sakattaachuudhaan dubbata. Laphee keenya jechuudha. Laphee keenya hundumaa sakatta'ee beeka. Nuti dubbachuun nu barbaachisu waan tokko wanta Waaqayyo hin beeku jennee kan isaaf himnu waa tokko hin qabnu jechuudha. Inni akkasumatti keessa hunduma keenya nu to'achuudhaaf nu sakatta'uudhaaf kan danda'udha. Akkuma kanaa qulqullichi Phaawulos dubbateera ergaa isaa gara Ibrootaatti maal jedha? Unuunuu kan nu to'atu isaa fuuldurattis wanti hunduu kan qullaa ta'ee fi kan ifa ba'edha malee isa fuulduratti uumamni dhokate tokkollee hin jiru jechuudhaan dubbata. Isa duratti maaltu hin jiru? Kan dhokate waan tokkollee hin jiru. Hundumtuu isa duratti maala? Beekamaadha. Beekumsa kanarraa immoo maal taasiseera? Uumamtootaaf laateera. Ergamootaaf dhala namaadhaaf nuuf beekumsa laateera. Beekumsi Waaqayyo kun baay'ee kan nama dinqisiisudha. Baay'ee jechuudha kan nama dinqisu. Gaafa beekumsa inni akkasumatti ilaallu salphaa tokko fakkaachuu danda'a. Garuu mi'a ilaalluti guyyaa har'aa namni sammuu isaaf kennamte kanaan beekumsa xiqqoo qabu kanaan maal hojjechaa jira? Kan inni raawwatu hundumtuu baay'ee kan nama dinqisiisanidha. Wantoonni guyyaa irraa hojjetamanii argaman hundumtuu sammuu namaan hojjetaman. Innaa akkamitti kanneen jedhaman kun sammuu kanaan kan hojjetaman yoo ta'e sammuu kana kan hojjete sammuu kanatti beekumsa kan laate beekumsi Waaqayyoo immoo akka nama dinqa. Baay'ee kan nama dinqu jechuudha. Beekumsa Waaqayyo kenneen wanti kun raawwatameera. Abbaan beekumsa laammoo kan biraan Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf beekumsi Waaqayyo baay'ee kan nama dhibudha. Kan darbe ni beeka, kan dhufu ni beeka, lafa jala kan jiru, samiirra kan jiru, bishaan keessa kan jiru, bakka jiru hundumaa yeroo kamuu kan raawwatu hundumaa dursee kan beekudha jechuudha. Kanaaf amaloota Waaqayyo isaan kana tarreessuu ni dandeenya. Kanneen hafanis ni jiru. Isaan hafan immoo kutaattaanuun qabannee dhiyaannaa sa'aatiin keenya nuun ga'u. Har'aaf asumarratti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof